راديو داندياكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدوان كنا غيار داكلا كوكس بيا كنا تقولون على دكتور يا بركم الله مافكودن ويا سبتي غيار داك بني أنا نجرا أدوان غيار داك كني سني بتبسو أنا بلس كيسن حمزة بوراناتي مقالوت أورميا غراغرا كيستي لبسي أورمو دما ويانين صبان رقا اجت مرمون داندي وانشفون غيارا مقالوت أورميا أدادا كيستي مرمين چمان كيفما أولي جرام لبسي مدما ويانين سغالي حتمان صبان رقا اجتو كان غيارا سي عفياين بيالي سا حتيچي أبو أبا دولا غمدا إفتباودان دوغنغورا لا كوفستو أمامي دوغنغورا أمامي إفما ناغودا جيچونا يرو لمتا دافي أمت أورمو رتشيرة تطولان دولا ورانا لبسي مرمودانو مني كينا مقاطع أورميا غراغرا كيسات غياردا مرمي چما گگيسا أولي جرام حال مكانان قولينا سوالي تتهواسني مقالو تهولوتا گنچي أمبو غدر انچني في كتاية داندي غراليتا أورميا گيسو چفون مرمي ساني دا گيسا كان أولا يمو تو قولينا ولا غبا مقالا نقمتي guyyaa 8 karaan ishee cufaa akka oole maddeen keenya noof gabaasaniiru bihool fakkaatuun hawaasni magaalota shaamboo fincaa saqaallaa jaartee amuruu fi fincaas daandiiwwanii fi dukkaanota cufuun sochii kamuu dhaabuudhaan mormii isaa dhageessaa akka oolan maddeen gabaasaniiru godina wallaggaa lixaa magaalota gimbii najjoo beegii akkasumas godina qallam wallaggaa magaalota mandii fi dambidooloo keessatti mormiin jabaan gaggeeffamaa akka oole beekame jira keessumattuu guyyaadhaan magaala mandii keessatti ilmaan oromoo guyyaa kaleessa qaamota badii agaasiidhaan ajjeefaman ilmaan oromoo lama kan maqaan isaanii xilaawun ayyaana jedhamanii fi kan maqaan isaa tokko nuun dhaqqabin kan guyyaa kaleessa rasaasa agaasiitiin ajjeefaman guyyaadhaan sirni awwaalcha isaanii gaggeeffaman kan oole yommuu ta'u uummanni magaalattii guutumaa guututti manneen isaa cufate kan oole jira yommuu ta'u magaalattiin agaasiidhaan akka guutamte maddeen keenya naannichaa irraatii dubbifne nuuf gabaasanii jiru mormii jabaan lixa shaggarii fi lixa oromiyaa kana dhaamsu fooyyaanin humna waraana guddaa babbaasuun hawaasa magaalota kanniini goolaa kan jirtu yommuu ta'u magaalota gudarii fi amboo keessatti lubbuu oromoota qulqulluu akka galaafatte beekame jira haaluma kanaan humni agaazii magaalaa gudar keessatti maatii tokko keessaa ilmaaf abbaa kan digaafee dandanaa fi tarreessaa digaafee jedhaman rasaasan kallattiin kan galaafatte yommuu ta'u magaalaa amboo keessatti barataa abdataa mi tokko dabalatee qeerroo abdataa jedhamuu fi miseensa poolisii tokko akka ajjeeste gabaafame jira namoota magaalota oromiyaa garaagara keessatti rasaasa agaazitiin dhaamanii ajjeefamanii alatti namootni hedduun akka madaa'an himameera haaluma kanaan magaalaa gimbii keessatti tokkoffaa gammachiis mulugeetaa yookaan keemo umrii 16 kalee isaa rasaasa rukutame jira lammaffaa abrahaam hundee umriin 27 rasaasan kan rukutame sadaffaa shaannoo taarraqany umriin isaa 16 rasaasan kan rukutame afuraffaa nuuraddiin shifaa reebicha garmalee reebamuudhaan du'aaf jireenya gidduu kan jiru shanaffaa abdii taarraqany yookaan immoo qeemo jaaffaa gammachiis zawdee torbaffaa shamsuu abbaa shifaa kan jedhaman kan gabaafame yommuu ta'u isaan keessaa gammachiis zawdee riifer godhamuun gara magaalaa finfinneetti akka ergame beekame jira gama biraatiin godina Harargee Bahaa aanaa fadis araddaa biidii booraa keessatti abbaan araddaa agaazii waliin qeerroo lama rasaasadhaan kan rukutame akka ajjeefame kan gabaafame yommuu ta'u magaalaa gudar keessattis agaaziin tokko akka ajjeefame gabaafameera kuno sokanaan jiru ilmaan oromoo hidhuun itti fufee kan jiru yommuu ta'u godina qallam wallaggaa magaalaa qaaqee keessatti hojjataan waajjira fayyaa nama yoonaas badhaasaa jedhamu humna agaaziin kan hidhame yommuu ta'u achuma godina qallam wallaggaa magaalaa dambidooloo keessatti humni agaazii abbaa manaaf haadha manaa afrikaa hotel hidhuun dabalataanis poolisoota kennaa qabdee mana hidhatti guuraa kan turte yommuu ta'u isaan keessa poolisii maqaan isaa waaqjiraa mokonnin jedhamu ajaja keenya didde jechuun qabanii harka isaa duubatti hidhuun gara hin beekamne akka geessan maddeen gabaasaniiru labsiin gabaa lagannaa fi hojii dhaabuu wiixatarraa eegaluun hanga roobittii turuu guutuu biyyattii keessatti akka geggeeffamu qeerroodhaan labsameen tarkaanfii wayyaaneen labsii muddamaa bu'uura seeraa hin qabnee fi labsii muddamaa hattummaan kan guutame kan paarlaamaa keessatti kufe humnaan raawwachiisuuf wixinfataa jirtu mormuun wayyaaneenis gocha kanarraa dhaabbachuun qalbii godhattee akka ishiin badiisiitirraa deebi'uun hanga guyyaa boruu jechuunis dilbata gurraandhala 25 bara 2010tti labsiin kun kufuuf komaandi poostiin ka'uu ifatti gara miidiyaatiin ibsa akka kennitu ta'uu baannaan uummata dhumaatii irraa biyya ammoo diigumsarraa hambisuun kan danda'amu qabsoo
ummata finiinsuun labsii kana haqsu ta'uun isaa wanta itti amanameef duula walitti aanaa gochuuf karoorfame akka jiru qeerroon guyyaa har'aa ibsa kennan keessatti beeksisaniiru. Kun osoo kanaan jiru guyyaa har'aa mootummaan abbaa irree yeroo labsiin kun gulantaa seeratiin kufaa ta'uu fi hattummaadhaan deemaa jirtan jedhamee shiirri isaanii xaxamee jiru kanatti hattichi guddaan obbo Abbaa Duula Gammada kanaan dura korojoo uummata keenyaaf filannoo irratti hatuu barate sagalee uummata keenyaa mana marii bakka bu'oota keessatti hatuudhaan shiirri isaa fakkaattota isaa yeroo saaxilamaa jiru kanatti guyyaa har'as ifatti bahuudhaan guyyaa kaleessaas sagaleen labsii yeroo muddamaa akka darbuuf raggaasifame 346 jedhe sun dogongoraan dubbadhe uummanni kiyya dhiifama naa haa godhuuti sagaleen 395 jechuudhaan uummata isaa irratti irra deebi'uudhaan guyyaa har'as gantummaa isaa agarsiisuudhaan labsii yeroo muddamaa lola uummata keenyaa irratti isaa fakkaattonni isaa labsaniiru. Ummanni keenna ammas hamma guyyaa boritti ummanni keenna waamicha kan isaaniif taasisaa jira yoo kan didan taate wiixatarraa jalqabee guutuu Oromiyaa keessatti karaalee guutuu biyyattii keessatti jiran hunda cufuudhaan mormii akkaan cimaa geggeessuudhaaf qeerroon qophii isaanii xumuranii kaaba kibbaan bahaa dhiyaan wal dhageettiif wal hubannoo isaanii cimsanii itti fufaniiru. Haaluma kanaan lagannaan gabaa fi hojii dhaabuu kana keessatti manneen daldala hundi ni cufamu waajirri mootummaa hin banaman konkolaataan tokko hin socho'u daandileen daldala gurguddaa keessattuu kan biyya alaa qunnamsiisan karaa baaburaa dabalatee ciminaan kan cufamu akka ta'e ibsameera. Kanaafuu guyyoottan lamaan dhufan kana keessatti uummanni keenya qophii isaa akka xumuratuu fi namoota afaan keenya hin beekne fi hojiin hubachiisuu cimamee akka hojjetamu kan dhaamame yommuu ta'u lagannaa kanarratti akkuma amma dura manneen yaalatii fi ambulaansiin hojii lubbuu baraaruu isaanii kan itti fufan akka ta'e ibsameera. Qabsoo guutumatti nagaya ta'e kana ukkaamsuudhaa fi sirnichi humna fayyadamu kan eegalu yoo ta'e gara mormii tarkaanfilee ciccimootti kan caamu ta'uun kan ibsame yommuu ta'u adeemsa tarkaanfii kanarrattis hubannoon kan kennamu akka ta'e himameera. Poolisiin Oromiyaa akkuma baratame uummata mirga isaa karaa nagaatiin falmatu akka kabajuu fi akka uummata cina hiriiruun humna danda'uun diina akka irraa qolatu dhaamsi cimaan dhaamameera. Haaluma labsiin muddama kun mootummaa naannoo Oromiyaa irraa aangoo fuudhee jiruun mootummaan naannoo Oromiyaa lagannaa kana gufachiisuuf ajaja dabarsuuf raawwachiisuuf kaabinees ta'e bulchiinsi sadarkaa kamiituu komaand poostii waliin taa'ee duula lagannaa fi hojii dhaabuu kana dhaabsisuuf yaaluun yakka guddaa akka ta'e ibsamuun warra hirmaannaa akkasii qaban irratti tarkaanfiin madaalamaa akka fudhatamu beeksifameera. Dabalataanis bakka agaaziin uummata keenya irratti tarkaanfii humna fudhatetti uummanni keenya humna qabuuf haala danda'een mirga ofirraa ittisuu akka qabu jala sararamee ibsameera. Kanuma wal qabatee warroottan mana marii biyyaalessaa keessatti labsii yeroo muddamaa lolli kun uummata keenya irratti akka labsamu harka batan qaamota obbiyoo hunda isaanii tokko tokkoon uummanni keenya maqaaf suura isaanii fi gandaaf magaala uummata isaan bakka irraa bu'an saaxiluun cimee kan itti fufee yommuu ta'u uummanni kun ammaan booda Oromiyaa keessatti miilli isaanii bakka tokkoyyuu dhaabbachuu akka hin qabne dhaamsi kan darbaa jiruu fi warroottan sagalee dhorkatanii fi sagalee mormii didan 88 keessa kan jiran qaamonni obbiyoosi tokko tokkoon maqaan isaanii saaxilamaa kan jiru yommuu ta'u warroottan kun uummata keenya fi gootota cicciboo akka ta'an kan ibsama jiruu fi yeroo barbaachisetti maqaan isaanii uummata keenyaaf kan maxxanfamu akka ta'e asumaan isin beeksisuu barbaanna. Dolli lammiif gaachana jedhu roga hundaan cimee itti fufeera. Hawaasni Oromoo biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Abahaa fi Kamiis Mashiiqe lammiiwwan keenya shiira diinatiin qeef qabeenya isaanii irraa buqqaanii fi nyaatniif uffanni akka bitamuuf gargaarsa qarshii 500 miliyoona walakkaa gumaachan. Hawaasni Oromoo Saudi Arabiyaa magaalota Abahaa fi Kamiis keessa jiraatan lammiiwwan keenya shiira diinatiin buqqaa'uun gammoojjii Baalee keessatti qubatanii midhaan nyaataa fi huccuun akka bitamuuf gargaarsa qarshii 500 akka gumaachan himameera. Oromoonni magaalota kanneen keessa jiraatan hamma muraasa ta'anis waanuma qaban walitti fiduudhaan lammiiwwan isaaniif gargaarsa qarshii miliyoona walakkaa kan taasisan yommuu ta'u qarshiin kunis gara biyyatti ergamuun huccuuf midhaan nyaataa bitamee gara godina Baalee aanalee gammoojjii bakka lammiileen keenya keessa qubatanitti akka geeffamu himameera. Bifa wal fakkaatuudhaan ilmaan Oromoo Jimmaa biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Makkaa jiraatan muraasni deeggarsa lammittuu lammii birmata jedhuun hawaasa keenya shiira diinatiin qeef qabeenya isaanii irraa buqqaafamaniif manneen jireenya ijaarsisuuf
qarshii 340 biyya keenya walitti qabanii gumaacha dhaqqabsaniiru. Kallattii biraatiin qeerroon Arsii magaalaa Riyaad jiran hawaasa keenya shiira diinatiin qeef qabeenya isaanii irraa buqqaaniif deeggarsa mallaqa biyya keenya miliyoona 4 walakkaa ol gumaacha akka taasisan beekame. Waamicha qeerroon Arsii kaleessa biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaad keessatti Oromoota maraaf mata duree lammiitu lammiif gaachana jedhuun taaseen gumaachi qarshii riyaala 585 qarshii biyya keenyatiin miliyoona 4 fi 600 olii akka walitti qabame beekameera. Sagantaa kana irratti qeerroon akkasumas maanguddoonni fi mashaayikoonni hedduun kan argaman yommuu ta'u qeerroon godina Harargee riyaala 24 kan gumaachanii fi qeerroon Jimmaa riyaala 8 kan gumaacha yommuu ta'u namni sabaan Amaaraa tokko addasatti riyaala 15,000 ummata keenya qeef qabeenya isaanii irraa buqqa'eef addasatti kan gumaacha yommuu ta'u akkasumas waahilloon isaa kan saba bira ta'an riyaala 5,000 gumaachaniiru. Bihool fakkaatuudhaan hirmaannan gargaarsa lammii teenya fi mana ijaaruu kallattii adda addaan cimeetti jira. Gareen sumayyoota warreen Kanaadaa magaalaa Weendisaar jiraatan gama obboleettii teenya Ikraa Mohammediin qarshii biyya keenya 34,935 koree jaarmayaa tan Sheek Adam Tuula fi Ustaas Jamaal Aliyyitti hoogganamutti gumaacha isaanii dhaqqabsaniiru. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota maatii raadiyoo daandiyaqa oduuwwan keenya guyyaadhaaf qindeeffannee qabannee dhiyaannee kana fakkaatu qophiiwwan keenya hafan wajjin turmaata gaarii.